Kana booda akka hatuun hin danda'amne asumaan jala sararamee akka beekamu jechuu barbaada. Bara bilisummaatti gadaan gadaa injifannooti amma jaal keenya itti gaafatamaa kaafaa godina obbo Daraaroodhaaf carraa koo dabarsaa. Nagaa jirtanii? Akkam jirtan? Gootota waayyuu waaree nagaa jirtu? Akkam jirtan? Warra Shanqullee Miree nagaa jirtu? Warri Garambaamoo baga jiraatan? Wanti guddaan qaamni tokko waa'ee gootota keenyaa maqaa dhoofnu lafatu gadi hin citaa dhaga'uun barbaadu. Garuu aadaa Oromoo keessatti mammaaksi tokko maal jedha? Namni ka darbe hin beekne ka dhufullee hin beekuu jedha. Kanaaf kana qabadhaa. Nama seenaa Oromoo dhaga'uun barbaanne akka waa'ee goota Oromoo dubbisuu dhaga'uun barbaanne ni balaaleffanna. Kana qabadhaa. Kanaaf qaamni waa'ee seenaa Oromoo dhaga'uun barbaanne goota Oromoo dhaga'uun barbaanne maaliif kana godhaa? Waan seenaa Oromoo irratti waan gaariin dalanneef jechuudha. Kanaaf kanneen qabanne gootota keenyaa gadataa deemna gabaabsuudhaaf uummanni keenya ka amma ganamarraa baatanii nu simachuudhaaf yeroo armaan dura yeroo koongiraasiin federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa fa'aan durfamu nama lamaan nama sadiin dhokataa turtan qabsoo hadhaa dhuunfaa keessaniin gootaniin qeerroo keessa itti wareegdaniin sadarkaa ammaa kanatti sadarkaa uummanni haganaa kutaa magaalaa irratti sadarkaa naatii miti hagana argamuu isaatiin ka ganama nu eegaa turtan ka simannaa kana asii argamtan galatoomaa ulfaadhaa isin gachoo barbaada. Waan gabaabaa tokko isin jedha. Wanti kunis qabsoo eenyullee odoo hin jaalatin dhiiga keessaniin asiin geettanii jirtan. Ammas qabsoon guddaan iddoon galmi barbaadamu. Kakaleessa sagaleen keessan hatamaa ture itti mirkaneessitan dhufaa jira. Kanaaf nu akka kaafaa'ootitti qabsoo kana nagaa geggeessaa turre keessatti ammas taanaan nu filadhaa isinii jaan jiru. Ka jedhaarru nama ofii barbaadan. Kaafaa haa ta'u, abaa'oo haa ta'u, nama biraas haa ta'u. Paartileen gamtaa nu tokko taane akkuma jiru ta'e qaama barbaadan. Sodaa tokko malee filachuudhaaf hiree keessa murteeffachuudhaaf ammarraa qophaa'uu qabdan. Kana cinatti ammas taanaan shirri garaagaraa xaxamaaru wanti isin dhaamu ka rabbi isiniif beekuuf ka ofii yaaddan qofa godha. Wanti ta'amaaru maali? Shamisii bitanii isinii kennanii uffatina. Shamisii bitattan uffadha. Kana keessa qabadhaati carraa kanaan yeroo itti aanu yeroo waa ofii yaaddan odoo eenyuun hin makaffamin odoo eenyu kana godha hin ta'in waa ofii barbaadan gootan akka ta'u isin waamicha isinii dabarsaa dhumarratti obbo Tashaa'uu Bongaasee qabsaa keenya gameessa yeroo dheeraa affeeraa nagaa naataa ulfaadha. Eshi qeerroo qarree jirtu eessa jirtu Oromiyaa eessa jirtu mee abbo harka akkas godhi harka waaqa sii kenni ageessu harka akkas godhi ame harka akkas godhi abbo ageessu lafa kee akaakilee abaabiyyee irratti hin qaadee hin diinni kanumaan lafa dhoofte harka godhi ageessu taankii wayyaanee qarshii wayyaanee harkuma kanaan galchine miti akkas godhi harka waan itti qaanoftan hin jiru waan itti qaanoftan hin jiru lafa keessan irratti qe'ee keessan irratti biyya keessan irratti qabsaa'uun mirga uumamaati. Ela randeebiya qe'ee namaa toon haqiin qabeenya namaa toon barbaadiin lafa namaa toon barbaadiin qe'ee alattan irratti qabsaa'onni durii bara Haayila Sillaasee bara Minilikii har'a nutti darbe miti aloota har'aa qaqqabe miti nuti immoo galma itti gooneet asuma irratti dhaabadhu hin garboomnu jenne harka akkas godhi. Ela diinonni qeetti nu galtee nu keessa yaatee qabeenya keenya nyaattee unuunis nu nyaattee nu garboomsachuu barbaadde hin ta'uu jedhi. Ela ittan hima diinattis firattis nan hima waggaa 27 keessan tureen aggeeffadhu. Otuman hojii mootummaa hojjedhu otuman barsiisu
karaa tokko lafaan na kadhatu karaa tokko miliyoona birriin na kadhatu kokkee koo jennaan kokkee jenneetu ariine. warri dodolaa warri kofalee warri shaashamaannee warri dalloomannaa warri harannaa bulluq warri baalee warri hamboo warri horroo warri gujii oromiyaa walloo kabisee raayyaa hanga muyyaaleetti harargee bahaa sumaalee hanga daangaa sudaanitti biyyasaaf jecha qabsaa'e lafasaaf jecha qabsaa'e mirgasaaf jecha qabsaa'e malee hoolaa ra'ee namaa hate akkas godhi kaarka aggeeffadha qabsaa'onni Oromoo kaleessa dhiiga isaanii hangaleessan lafee isaanii caccabsan har'a nutti dabarsaniiru biyya isaan nutti dabarsan jaarraa 21 keessatti diinaaf hin laannu harka akkas godhi hambiraa qeerroof qarreen Oromoo taankii wayyaanee jala dhaabbattanii obboleessi keessan qarreen qeerroon simbiraa wareegaman suuqii namaa seenan miti hoolaa namaa hatan miti Oromiyaa garbummaa jalatti hin hambifnu Oromiyaan biyya Oromooti Oromiyaan kan keenya irratti alanne irratti guddanne irratti walorre qeenamaatti hin galle qabeenya namaa hin saamne saba biraa hin jibbine Oromoo dhubatti galaniitu diinni Oromoo cabsee ajjeesaa dhufe miti nu gahaa jenni aggeeffadha Itoophiyaa jechuun maali Oromoo qabateetu Guraagee qabateetu Sumaalee qabateetu sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru qabateetu Itoophiyaan ijaarama malee Itoophiyaan ni jedhamu kuni Oromoo ajjeesaa qabeenya Oromoo saamaa qeerroof qarree Oromoo yuunivarsiitiitti ariyaa ajjeesaa hidhaa Itoophiyaan ijaaramtu hin jirtu abjuudha. Kan biraa saboota biroof waan ani mujjira saboota biroof Oromiyaa keessa warra jiraataniif qarreef qeerroon Oromoo lubbuusaa wareegamee si tikse saba biraa eegne saba biraa tiksine qabeenya isaa eegne nuti mirga keenya falmanne malee saboota biroo Oromoon tuqeen beeku hin tuqus fakkeenya sinii kaasa naannoo Sumaaleerraa Oromoo gara miliyoona 1 buqqa'e naannoo Benishaangul Gumuzirraa Oromoo 120 buqqa'e yuunivarsiitii irraa yeroo ammaa kana barattoonni yuunivarsiitii biyya Itoophiyaa 35,000tu yuunivarsiitii dhiisee gale ijoolleen harammaa yuunivarsiitii gara 60-70 ari'aman yeroo Jonodii Saadoo bulchaa ture ijoollee 350 Addis Ababa yuunivarsiitii irraa ari'aman qeerroon Oromoo manatti ari'ama akka bosonuuf kuruphee hadamsama yoo yuunivarsiitii dhaqe hindu'a hin ari'ama yoo qe'ee abbaa isaatti gale hindu'a hin ari'ama gochi akkanaa biyyootuma addunyaa kanarra seenaa biyya addunyaa biyya faranjii biyya gurraacha hin jiru akkasi kanaaf nuti dhugaa qabna yoo duune dhugaa keenyaaf duune yoo hidhamne dhugaa keenyaaf hidhamne maali qe'ee keenya irratti lafa keenya irratti Oromiyaa irratti Oromiyaa bilisoomsuuf qeerroon Oromoo Oromiyaa bilisoomse OPDO bilisoomse Itoophiyaa bilisoomseetu gocha qeerroon Oromoo hojjete dagatamanii bukkeetti goraniitu har'a qeerroo Oromoo lubbuusaa wareegamee biyya kana wayyaanee qeexxaree galche hirraanfataniitu qeerroo Oromootti dacha'an sirriima sirrii miti maal jedhu seetani amaariffaan maal jedhu yeroo hunda siraa xaalbanyinnet yoo qeerroon Oromoo bookkise qe'ee namaatti galee geerare miti lafa abbaasaa qe'ee abbaasaa kosii lafa isaa irratti bookkise miti warra qe'ee hin qabne warra safuu hin beekne warra duudhaa hin qabne warra karaa deemtu warra afaan Oromoo jibbitu warra uummata Oromoo jibbititu qe'eetti galee geeraruu barbaadda chaa'oo jedhaanii kanaa booda ela ageessu miti abbaan fe'e ajjeechaan aggeeffadha hidhaan ajjeechaan biyyarraa buqqisuun ari'uun otoo Oromoo fixa ta'e wayyaanee fixa ture
dadhabnaanu walarattee maqaleetti galte sirriba sirriba kan biraa maqaa namaa dhoofnu saba biraa hin jibbinu aannan keenya dhuganii baaduu nyaatanii foon cooma hoolaa ra'ee sangaa nyaataniitu nutti coomani warri coomtan isa nyaattan waaqayyo sin gaafata dhiisaa jenna tokko ela tokko aggeeffadhaa cooma aggeeffadhaa muka nyaattan miti baala nyaattan miti biyyoo nyaattan miti cooma sangaa Oromoo itittuu Oromoo uganiitu aannan Oromoo uganiitu dhadhaa Oromoo nyaataniitu nurratti goobani sirrimoo sirrii miti kanaaf nuti jibbinsa namaarraa homaa hin qabnu kafaa'oon nagaa barbaadna karaa nagaa qabsoofna aggeeffadhaa karaa nagaa qabsoofna Oromiyaa hunda keessa karaa nagaa deemna han nagaa dhabee biyya kana walitti naqu saba walitti naqu Oromoof Oromoo walitti naqu diina Oromoo waliin lolu ormayyuu nyaachisaa jira kanaaf dargaggeessi nama loliinaa tokko nama narrabsiinaa lama mirga keenya falmachuun immoo mirga uumamaati human rights mirga uumamaati nama si ajjeesuu dhufu ofirraa ittisuun nama si qabuu dhufu ofirraa ittisuun dhaabbadhu jedhi lama waliin basaasiinaa maal basaastu basaastuun jirti bara kana maal basaasti odeessite waggaa 27 isheen ga'u maal basaasti nutoo nagaa lallabna nutoo Oromiyaaf qabsoofna nutoo biyya keenyaaf qabsoofna nama ajjeesin jennu maal odeessure wanti odeeffamu jira wanni odeeffamu jira kun immoo biyya adii irratti biyya gurraacha irratti eenyurraa eegale Martin Luther King America ela bifa keenyaan otoo hin ta'in jedhe waan gurraacha taaneef otoo hin ta'in jedhe Martin Luther King I have a dream jedhe abjuun qabaa jedhe abjuu seexanaa miti abjuu bilisummaa Martin Luther King I have a dream jechuunsa waggaa 80 dura gurraachi makiinaa warri adii yaabbatu oddoo gurraachi irra deeman karaa adiin deemtu gurraachi hin deemu Ameerikaa keessatti bifa keenyaan otoo hin ta'in beekumsaa fi dandeettii ga'umsa qabnuun addunyaa kana irratti jiraachuun mirga uumama keenyaati jedhe Martin Luther King inni du'e qabsoo Martin Luther King qabsoo inni gaggeesse dhaabbateera Mandeelaan warri faranjii apartheid policy warri gurraachi mana barumsaa adii keessan seenani makiinaa adii yaabbattee deemtu warri gurraachi yaabbatu Mandela waggaa 27 damee pirezidaantii ta'e miti qabsoo inni gaggeesse har'as jiramoon jiru hin sodaatina lafa keessan irratti qe'ee keessan irratti borus hin qabsoofna iftaanis hin qabsoofna eenyuma ishee jeettii dhiiste taankii dhiiste waaqni lamna tooritti garagalee lafa Oromoo irratti Oromootu abbaadha lafa Oromoo irratti qabeenya Oromoo irratti Oromootu abbaadha elaggeeffadhaa qabeenya Oromoo barbaada diinni maal barbaada qabeenya Oromoo barbaada Oromiyaa hin barbaadan Oromoo ajjeesu Oromoo ajjeesisu Oromoo hiisisu miliyoona 40 hidhanii ajjeesanii danda'u maal ta'atoo karaa nagaa dhiisanii karaa nagaa dhiisaa jedhame ela ajjeesanii dadhabani hidhanii dadhabani biyya ari'anii dadhabani maal godhu caakkaa kana tulluu kana argitu miti qofforanii baatu moo makiinaatti fe'u moo maal godhu amma rakkatan aggeeffadhu kan biraa ajjeechaan hidhaan ari'uun biyyaa baasuun qabsoo Oromoo duubatti hin deebisu jedhame nafaana ajjeechaan jedha harka akkas godhi baabbi maal taate harka akkas godhi ajjeechaan hidhaan biyyaa ari'uun Oromoo garbummaatti hin deebisu itti jaalla lafa keenya irratti lafa Oromoo irratti biyya Oromoo irratti karaa nagaa ni
qabsoofna eenyuunu hin sodaannu harka akkas godhi aggeeffadhaa barsiisaa Tashoobaa Bongaasee yoo jettan xollaay keessatti bakka waraanni jiru bakka jeneraalonni jiranitti luka tokkoon isheen dhaabee bahe yoo barbaadan Arsii Baalee Shaashamannee gaafadhaa ulfaadhaa karaa nagaa wal gorsaa wal bira dhaabadhaa birrii yoo argattan fuddaa kan Oromooti lafa yoo argattan fuddaa kan Oromooti. Dargaggeessi hojiin qabaanne aggeeffadhu dargaggeessi hojiin qabaanne imaataati yoo si gurmeessan gurmaayi hojii yoo qabdu taate hojii yoo si galchan hojjedhu Oromoof hojjetta mindaa kan sii kanfalu kaabinee miti gibira Oromoo kanfalu mindaa sii kanfalama mindaa soo argatte hojjedhu lafa yoo argatte fuddu birrii yoo argatte fuddu chao. Ani waan guddaa kaasuuf odoo hin taane waan yaadachuu qabnuu fi fakkeenyummaa hunda keenyaa nu ta'uu danda'u tokkoon isinii kaasuuf as ba'ee jechuudha. Kana keessa bara 1997 ni yaadanna. Bara wayyaaneen mataryeesii fi meeshaa waraanaatiin uummata keenya doorsisaa ajjeesaa turte KFO bakka bu'uudhaan koree giddugaleessaa bakka bu'ee Dr. Mararaa biraa ergamee aanaa kanarratti dorgomaa ka ture waa'ee sibiiloo kennoo isinii kaasuu barbaada. Sibiiloo kennoo goota qe'ee tanaa bahe habashatu nyaate ganda kana barate warqatti caammaa xaragee barate asii bahee doktora ta'e qe'ee nuti keessaa baane keessaa qabeenya keenya irratti habashaan nu ajjeesaa qoricha nu nyaachisaa waan hin taane nurratti raawwataa hayyoota keenya dhabamsiisaa turaniin nu biraa dhabamsiifte. Profeesar Mararatu ergaa kana ergeef. Kanaafuu sibiiloon fakkeenya nu ta'uu danda'uudha qaba qe'ee tanarratti. Dargaggeessi ganda kana keessaa dandeettii fi humna qabdan beekna wal beekna qe'ee tana keessaa baane. Humna keenya fayyadamuu qabna, wal gurmeessuu qabna, waliin socho'uu qabna. Siyaasaan qe'ee ofii irratti abbaa ta'uudha. Mootummaa qucee qabnee karaa nu barbaanne oofuu hin dandeenyu. Mootummaan kun nuun ta'oo jedhame immoo filannoo qabatee isinii dhufeera jechuudha KFO'n. KFO qofa odoo hin taane ABO'n jira gamtaa jennaa walumaa gala jechuusaan bakka takkatti. Kanaafuu humna keessan tokkoonfadhaa dargaggeessa hedduutu jira. Dargaggeessi hedduu bahee natti mul'anne haa ta'uuti wal gurmeessa waliin socho'aa sibiiloon isin yaadachiisuu fi sibiiloo fakkeenya nu ta'uu qaba. Doktorri baay'een as keessa bahuu danda'uu qaba. Ijoollee ani waliin baradhe nama baay'eetu as keessatti hafeera. Jabaachuu wal jabeessuu ijoollee keenya barsiisuu qabna. Ulfaadhaa galatooma waa'ee Garambaamoo waa'ee Oromiyaa waa'ee biyya tanaatiif sagaleedha. Wareegamuu du'uu fi ajjeefamuun nutti homaa miti nuti ilmaan Oromoo keessa dabarree itti guddanne kara seera qabeessaaf kara sirna qabeessa ta'een sochoone waan barbaannu harka deeffatuu qabna. Ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha fayyaana ta'a. Garambaamoo jirtu warri Tulluu Leencaa jirtu warri Gattaa jirtu Gamanaas jirtu warri Haarawaa Qunnii jirtu nagaa jirtu hundumti keessanuu naguma baga nagaa wal argine. Duraan dursee biyya Waayyoo Waaree faa biyya Taaddasa nama ka'eefaa biyya qabsaa'onni gugurdoon keessatti dhalatanii qabsaa'anii guddatanitti naannoo bareedduu kanatti argamee isiniin attami jechuu fi dhaamsa KFO dabarsuuf waaqa rabbi asiin naga'e galannaa ga'u. Nu hundumaafuu galannaa ga'u. Qabsoon keenya bu'ii bayii baay'ee keessa darbe akkuma beektanii hin kufnaa hin kaanaa hin hidhamnaa hin hiikamnaa hin duunaa biyyaa ari'amnaa nuti immoo akka KFO'tti biyyattii kana ganneen deemnu jenneeti asumatti qabsoofne.
asum keessatti nagaan qabsoofna jenneet kutannee kaanee qabsaa'uun keenya kun iddoo har'a ga'ee qeerroof qarree keenya haa tolu uummata keenyaaf haa tolu diina ofirraa kaafnee kunoo akkanatti bilisaan haasa'uu calqabne baga kanaan nu ga'e. Naannoon kun akkan odeeffannoo ani qabutti biyya horiitii. Horiin keessan naguma? Horiin keessan naguma? Biyya kanniisaatii dammi jira. Kanniisni naguma? Naguma? Dammi keenya jira? Dammi keenya jira? Kanniisa shibbara 99 tisiisa baaftee wayyaaneen kanniisa jette tonteen keenya kanniisa dhugaatii jira kanniifni keenya. Kanniifni keenya jira? Kanniifni keenya jira? Nuu kunuunsa damma keenya nuu baasaa sirriitti akka gaariitti itti fayyadamna. Lafa kana keessatti argamuun diinni dhugaa qabaa nu jibba. Keessaa keessattuu ijoolleen xixinnoon amma guddachaa jirtan dhagaa. Lafan keessa darbee dhufe innaan argu ani mimmaantu na qabe. Lafa kana innaan argu ammas nan boo'a. Lafa kana namni argu maaliif diina nutti hin taane? Maaliif nu hin jibbine? Biyyattii kana hin beekna. Iddoon ani hin dhaqin hin jiru biyya kana keessatti akka carraa ta'e Eertiraan amma deemtutti hin dhaqne malee Itoophiyaa jedhamtu kana argeera. Har'as kafaa'oon nagaan innaa qabsaa'uudhaa ka'ee akka gaariitti imaammata isaa tarsiimoo isaa kaayyoo isaa lafa kaawwatee ka'e. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa wajjiniin Oromoon waan argachuun isarra jiru argatee biyyattii kana keessatti bulchiinsa dimokiraatawaa ta'e ijaaruudhaaf wal kabajanii jiraachuudhaaf waliin jiraachuudhaaf ammas tarsiimoo sanarraa hin gorre kafaa'oon. Olola odeessuudhaan uummata Oromoo si'achi jeequun hin jiru. Uummata Oromoo iddoo kaleessaatti deebisuun hin jiru. Qeerroo qarree uummanni keenya walumaa galatti ila nuti nama hin jibbinu. Naamusa keenya dur qabnu kabanyee hardhas warra nu kabajanii nu wajjiniin adeeman kabanyee naamusaan gurmoofne dhaaba keenya cimsine dhaaba keenya akka barbaannutti akka cimu goone waan qabnuun inni qabeenya qabu qabeenyaan inni muuxannoo qabu muuxannoon inni beekumsa qabu beekumsa waan qabnuun deeggarree bilisa arganne kana akka eeggannu warri kaleessa immoo saba keenya hidhaa dararaa turtan iddoo tokko dhalanne iddoo tokko baane jenneeti sin kabanye waan balleessitan osoo beeknu waan gootan osoo beeknu ammam akka nu dararan osoo beeknu wal bira darbuu wayyaa bara hamaa firri harka walirra qaba isa Oromoon jedhu jenneetiyyi sinii obsine kana beeka iddoo kaleessaatti deebinaan sinin baasu kana beeka ijoolleen Oromoo kanas keessa jirtan kaadreenis bulchaanis eenyumti keessan abadan si'achi qabsoo uummata Oromoo dudduubatti deddeebisuun hin danda'amu. Kana beekaati uummatatti makamaati dhiiffatama gaafachaa waan uummanni jedhu dhagaa biyyattii kana duutanis asitti dhalattan asitti guddattan duutanis lafittii kana dachii kanatti awwaalamtu kana beekaati. Uummata kanatu sin awwaala kana beekaati of sirreessa qabsoon keenya itti fufaa walii galteen keenya walii ta'uun keenya akkanumatti wal jaalachuun keenya itti fufaa Oromiyaan hin misoomtii hin jiraattii ijoollee ishiis hin guddiftii qabsoon keenya itti fufaa jabaadhaan.
ناتو جنتا لفرا لكامل guyyaa dhaloota keenyaa guyyaa lammaffaatiin baga rabbi nu ga'e isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan Oromoo keenya rabbi takkaa nu haa godhu, afaan takkaa nu haa dubbisu. Ka malkaa teenna godhe rabbitu malkaa teenna godhe, biyya teenna rabbi nu godhe rabbi haa galatoomu. Galanni rabbiin haa ga'u, galanni rabbiin haa ga'u. Rabbitu abbaa biyyaa nu godhe, ammallee abbaa biyyaa biyya teenna irratti warra bulu rabbi nu haa godhu. Tokkummaa keenya rabbi nu haa jabeessu. Adda waajjira banatarra waajjirri keenya waajjira waliigalaa rabbi nu haa godhu. Keessummaa nu dhuftellee rabbi nagaan biyyan nu haa galchu. Rabbi biyyan nu haa galchu. Ana gara dhagaa, ana gara dhagaa. Baga rabbi guyyaa bilisummaa keenyaa saaqaa waajjira keenyaatiin rabbiin nu ga'e. Alhamdulillah. 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 Baga gammaddan. Amin amin. Baga gammanne. Gammanne gammachuu tana rabbi urgaanu haa godhu. Biyyee teenna biyya tana biyyee teenna haa godhu. Abbaa biyyaa rabbi irrannu haa godhu. Rabbi nu haa gargaaru. Injifannoon ka uummata Oromooti. Qeerroo warra Shaambal jirtu, Nansaboo qabbii jirtu, warri Huurroo, magaalaa Warqaa, nagaa jirtanii. Dhaamsa kana Jawaar itti nageessi yee nagaa jirtuu kana warran dhageennetu jira. Yoo jirtu jedhanii maqaa nutti baasu. Warra jiraachuu kennan barbaanne akkas jedhaa jirtanii. Nagaa jirtu. Mara fayyaa. Carraa kanaan guyyaa addaa kana guyyaa kabajamaa waajjira koongiraansii federaalistii Oromoo magaalaa Warqaa aanaa Nansabootii yeroo bannu ganamarraa kaatanii hayyoonni manguddoonni qeerroowwan nu eeguu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Namoonni seenaa gootota keenya dhaguu hin barbaanne gootota keessan ka akka Waayyuu Waaree, Umar Waayyuu kanneen yaadattuumi kaawwa isitti guuta. Namoonni seenaa kana dhaguu hin barbaanne seenaa gootota keenya dhaguu hin barbaanne maaliif dhaguu hin barbaanne seetan seenaa gaarii uummata keenyaaf hojjetaa waan hin turreef. Namni seenaa goota san dhageenne borullee waan biraa hojjechuu hin danda'u. Mammaaka aadaa Oromoo keessa jedhamu tokkotu jira. Namni ka darbe hin beekne ka dhufullee hin beeku. Kanaaf qaamonni adda addaa mootummoonni abbaa irree yoo waa'ee Oromoo yoo waa'ee waaqoo guutuu waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu dubbatan waa'ee nama du'uu faarsuu jedhan. Yeroo waa'ee Minilik dubbatamu ammoo seenaa nama jabaatu dubbatee kana keessaa baatanii seenaa goota keessan jajjabeeffachuu ofiillee goota ta'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Inni biraa ammoo KFO'n qabsoo karaa nagaa waggoota 27 geggeessaa ture keessatti ofii isaatiin lubbuu kennee akkasumas ofii isaatiin hidhamee qeerroo wajjin sochii godhaa ture keessatti sadarkaa dhara geenne kana ga'uu dandeenyeerra. Kaleessa nama 3-4 dhokataa bakka adda addaatti qabsoo geggeessaa turtanii adda ammoo namni haganaa wal ga'uun qabsoo isin gootaniini baga galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaanna. Inni biraa qabsoon sadarkaa kanarra ga'e malee iddoo barbaadamu hin geenne. Ammas bifa garagaraatiin doorsisaa sodaachisaan garagaraa jira. Isa kana cabsuudhaaf ammoo wal bira dhaabachuu qabdanii tokko ta'uu qabdan wal jajjabeessuu qabdan. Humna olii ta'uu isirra jiraata jechuudha. Gama biraatiin yeroo ammaa kana maqaballeessii garagaraatitu paartiilee keenyarra geggeeffamaa jira. Paartii KFO maqaa balleessaaru, paartii ABO maqaa balleessaaru, paartii PABO maqaa balleessaaru, paartiilee gamtaatii fi kabira irra duulamaa jira. Kana ammoo kaawwaa kijibaa jedhu isin jechuudha. Hundumti keessanuu carraa kanaan yeroo namni Oromoo gara siyaasatti makamuun hin barbaachisu jedhama. Maaf akka Oromoon bilisummaan baaneef jechuudha. Siyaasa keessa galaa hojjedha. Yoo itti galtanii hojjanne nan biraa akka hojjetu argamu waan ta'eef hundi keessanuu paartiilee keenya cinaa dhaabattanii paartii PABO, ABO, KFO hunduma keessan makamtanii
qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru milkeessuu keessatti gahee keessan taphachuutu irra jiraata. Gama biraatiin namni biyya bulchuuf deemu keessattuu KFO'n filatamaan kaleessaallee KFO'n filattaniiti aanaa kanattis aanaa biraatittis mootummaan abbaa irraa harkaa fudhateeti malee mootummaan nu'u jechuudha. Kanaaf as keessatti namni biyya ta'uu fi namni qabsoo kana nagaa gaggeessu nama hunda caaluu qaba. Yoo namni isin dhayillee dhayinaa gilaadheessa. Yoo namni wal dhabeellee wali araarsa. Abbaa hundaa ta'a, abbaa gadaa ta'a. Namni miira adda addaa keessa isin galchee wanta karaa nagaatiin itti deemaa jiru kana gufachiisuuf yaala. Kanniin sirriitti cinaa dhaabachuutu irra jiraata. Carraa kanaan isi afoo dhaabadhee agana dubbachuu kiyyaaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Qeerroon, qarreen, jaartiin walumaa galatti jiraattonni aanaa Nansaboo jirtu jabaattu wal gurmeessitu waliin jirtu bagaas geessan bagaas geenye baga amma bilisa taanee akkanatti walitti haasa'uudhaaf bagaas geenyen jedha hundumaa dursee. Qabsoon uummata Oromoo waggootii 50 ol akka ta'utti qabsaa'uu itti fufullee uummanni Oromoo iddoo har'a barreen gaddaa barakaan ga'e ga'uu hin dandeenye. Keessumaa keessattuu immoo waggootan lamaan darban kana keessatti qabsaa'onni Oromoo kan qawwee qabatanii rasaasa qabatanii bosona keessa turan. Kan biyya alaa karaa adda addaatiin turan biyyatti galanii nu bukkee dhaabbachuun isaanii qabsoo KFO akka malee ol guddisee baay'ee itti gammanneerra baay'ee jaalanneerra. Har'a KFO'n qabsoo nagaadhaan biyya keessatti qabsaa jedhee calqabe. Qabsoo biyyum kana keessa taa'ee tan uummata koo wajjiniin kufee ka'ee gaggeessa jedhee calqabe. Kophaa isaatii miti har'a kan gaggeessu. ABO'n fi dhaabbileen Oromoo adda addaa bukkeessaa jiru waliin jiru kanaafuu humna kaleessa qabu al 3-4 caala argateetii qabsoo isaa itti fufaa jira. Hamileen qeerroon keenya qarreen keenya argatee tarsiimoo fi sagantaa KFO fudhatee ittiin qabsaa'ee qabsoo keenya siin gale ammas gara fuulduraatti abdii guddaa nuu kennaa akka itti fufnu nu taasisa. Qabsoon keenya har'as amma isin taayitaa qabattanitti nuti amma qabsoofneerra asiin geenyeerra si'achi dadhabaa deemne si'achi dulloomaa deemne qeerroon keenya qarreen keenya qabsoo amma yoonaatti gootonni Oromoo akkuma sila jedhe bosona keessatti du'anii tabbarratti hafanii asiin gaan qabsoo nuti amma dandeenyu biyyuma keessatti hidhamnee ari'amnee kufnee kaanee asiin geenye akka itti fuftan cimtanii akka itti fuftan tokko taatanii akka itti fuftan naamusaan akka itti fuftan otoo nama hin arrabsin otoo nama hin doorsisin naamusaan beekumsaan wal gorsitanii tokko taatanii wal ijaartanii akka itti fuftan adaraan isiniin jedha. Karaa birootiin akkuma sila jedhame propagandaan adda addaa yookiin oduun adda addaa KFO irratti odeeffamuu calqabeera. KFO'n akkuma kaleessa hidhamaa ari'amaa du'aa hiikamaa biyya kana keessatti qeerroof qarree dargaggeessa jaarsa jaartii hundeesse asiin ga'ee har'as itti fufa malee olola kanaan hin diigamu. Olola kanaan kaayyoo isaa hin dhiisu. Olola kanaan Oromoon akka qabsoo isaa iddoon hin geenye irraa duubatti hin jedhu kana sinifan mirkaneessa. KFO'n har'a caala humna argate. Qeerroowwan haaraan, qeerroowwan humna qaban, qeerroowwan beekumsa qaban, qeerroowwan siyaasa xinxaalan addunyaa irratti kan beekan itti makamanii innaa humna ta'aniif caala humna argata, caala jabaata malee wanti isa dadhabsiisu tokko illee hin jiru abadan. Kanaafuu olola adeemsifamu maal kan jedhamu gurra keessan keessa toon seensisin ibsa KFO'n baasuu fi
karaa karoora yookiin qajeelcha kafaa'oon kennu fudhattanii qabsoo keessan itti fufuusin irra jira. Karaa biraatiin warri nu jibban warri Itoophiyaa jibbaa kafaa'oon jedhanii ololli guddaan samoona kana odeeffamu kafaa'oon naadhuma biyya kana keessatti nagaadhaan qabsaa jedhu warra nu jibbitus warra nu jaalattus akka gaariitti ibsee himeera. Itoophiyaa kana keessatti Oromoon iddoo isa barbaachisu jaakkeettii inni uffachuun isarra jiru uffatee yoo jiraate waliin jiraachuu dandeenya. Yoo sun hin ta'e qabeenya Oromoo saamanii Oromootti duulanii Oromoo arrabsanii Oromoo jibbanii waliin jiraachuun hin jiru jennee galeessa simneerraa har'as irra deebina. Har'as irra deebina. Itoophiyaa kana Itoophiyaa diimokiraatawaa taate Itoophiyaan hundumaafuu taatu Itoophiyaan hundumaa walqixxummaadhaan keessummeessitu yoo waliin ijaarre malee isa kaleessaatti deebinaan eessaanuu nu hin ga'u. Sabaaf sablamnoonni biyya kanaa akka gaariitti ijoolleen aadaa Oromoo, ijoolleen seenaa Oromoo, ijoolleen akkatti Oromoon biyya kana keessatti jiraachaa ture kan hin beekne Washington DC London teessee akkanumaan olola odeessiteedhaaf qabsoon Oromoo duubatti hin deebi'u. Ololli isaanii ololuma ta'ee tafa. Kanaafuu kana barree nuti qabsoo keenya yoomumaa caala cimsinee itti fufnu qabsoon keenya har'as baay'eetu nu hafaa diina baay'ee qabnaa. Diina kana nuti akka diinaatti ilaallee otoo rukutin otoo ittiin ka'in otoo ittiin fokkorin otoo asii badin jedhin lakki nuti haqni nuti adeemnuuf kanaaf bari jennee barsiifnee itti adeemnuu qabna jennaa. Kanumaan isinis qabsoo keessan itti fufaa jabeessaa nutis itti fufnaa hin jabeessinaa iji nagaa wal arguu jabaadhaa. Paartii kanaafuu dhaabatuun diinummaa Oromiyaati odoo jedhanii nu sodaachisan cabsitanii as ga'uu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Ittaan Suudaan filannoo ittaanu kanaaf qeerroon kenna wanti qophaa'uu qabuun waraqaa eenyummaa baafatee qophaa'ee eeguu qaba jechuudha. Hundi kenna waraqaa eenyummaa qabaachuu qabna. Ganda jiraannu keessatti waraqaa eenyummaa kennaan qophaa'uu qabna. Maaliif yoo jettan waraqaa eenyummaa yoo kan hin qabaanne taate filannoodhaaf isin galmeessuu dhabuu danda'u. Kanaaf ittaan Suudaan miseensummaa paartii kennaa guutuun dirqama hunda kennaati. Waraqaa eenyummaa kan miseensummaa paartii kennaa dhuftanii akka nurraa fudhattan isiniin jecha yaada kiyyaa suma irratti hin gabaabsa. Kerro jirtu harka Waaqayyo sii dhuume mee akkas godhi mee oddoo jirtu mee harka kee Kerro harkuma kanaan taankii wayyaaneef irraa ariina miti mee harka kee akkas godhi abboo Kerro jirra jedhame Kerro eessa jirtu warqaa jirtu jirra jedhabo kanumatu wayyaane maraamartoo lafaane akkas godhe argake kan bira aggeeffadha wal aggeeffadha eeshi aggeeffadha Oromoon ummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaadiyaa kan qabsaa jiru biyyasaa bilisoomsuuf Oromiyaa bilisoomsuuf garbummaa hin barbaannudha. Aggeeffadhaa ijoollee Waaqoo guutuu ijoollee Taaddee Birruu ijoollee Agarii Tulluu ijoollee Elamoo Qilxuu ijoollee Shaambal Kadir jirtu diinni biyya kanatti akkuma kaleessaa yaada goowwaadha. Diinni goowwaadha diinni maaliif akka kaleessaa yaada qeerroo Oromoo ija barbadaa godhee taankii jala harka isaa duwwaa dhaabbatee wayyaanee taankii isnaayiperiin ufte qeetti galchine moo hin galchine mee akkas godhi
harka kee. Maal seetani? Dhugaa qabna. Oromoo dhugaa qaba. Qeesaa irratti falma. Biyya isaa falma. Bilisummaa falma. Oromoon kee namaatti galee. Biyya namaa barbaade. Qabeenya namaa barbaade. Saboota biroo jibbee. Kan biraa ela koo aggeeffadhaa. Kan biraa wanti alate alata malee maqaa Itoophiyaatiin Oromoo ajjeesaa, qeerroo hiisisaa, biyyaa baasisaa, qeerroo galateeffachuu otoo qabanii qeerroo OPDO bilisoomse, qeerroo Itoophiyaa bilisoomse. Har'a qeerrootti deebi'aniitu shiftaa jedhu. Ageessaniittu jecha kana. Qeerroon Oromoo shiftaadha. Qeerroon Oromoo shiftaa miti. Qeerroon Oromoo goota jedha. Qeerroon Oromoo goota warra diina jilbeeffachiise. Qeerroon Oromoo abdii biyyaa Oromiyaati. Shiftaa miti, hattuu miti, sobduu miti qeerroon Oromoo. Sirrii moo sirrii miti? Inni kan biraa biyya kana fakkaatu magariisa, biyya dammaa, biyya bunaa. Diinni kana argeetu halkaniif guyyaa itti foolata. Wanti dhufa malee kanaa booda Oromiyaa garboomsuun, ilmaan Oromoo bulchuun, ajjeesuun gonkumaa hin raawwatu. Hin raawwatudha. An biraa maali? Ergaana ni qabu. Filannoo fuuldura keenya jira miti. Karaa nagaa bilisaan otoo wal hin jibbiin, otoo nama hin jibbiin qabsaa, wal ijaaraa, tokkummaa keessan cimsaa, wal gorsaa, nama hin jibbiinaa. Oromiyaan immoo irma bilisoomti, garbummaa jalaan baati. Qe'ee Oromoo irratti karaan deemaa fokkoruu geeraruu hin qabu. Diinnis garaa kutateera. Harcaatu ishee jira malee warra gantuu, warra sobduu, warra basaastuu fakkaattuu of keessaa carabnee ishee baafna lachaa jedhi. Galatoomaa fayyaa ta'a. Warri xollaay itti hidhamtanii jirtan yoo jiraattan barsiisata Shoomaa Bongaasee xollaay aanaa ciroo botora lafa Oromooti jennee xollaay itti geerarree baane. Harka akkas godhi. Galatoomaa fayyaa ta'a. Aartiidha walaloon ibsaa yaada sabaa waa'ee lammii biyyaa gurraan si dhaqqabaa sabboontota tiyyaa gurra asnaa qabaa sabboontota tiyyaa gurra asnaa qabaa. Anaa dhufu baga nagayaan dhuftan kaafaa'oo abaa'oo paabaa'oo wajjiin mari'attanii jawaarii dhiiga sabaa'uuf afoo keettanii saba hubachiisuudhaaf waajjira banuudhaaf harkaas bagaas geettanii sabaa fi sablammoota hunduu hammattanii dimokiraasii dhugoomsuuf wareega taasiftanii Oromoo Nansabootiin baga wal gartanii. Oromoo Nansabootiin baga wal gartanii. Jawaariin qoluuf yaaluun Oromoo qoluudha. Ilmaan abbaa gadaa hundaa ija jaamsuudha. Birii nu laamsheessanii birii nu cabsuudha. Yaa qeerroo yaa qarree ka'ii wal kakaasi. Harka wal qabadhu irree argisiisi. Harka wal qabadhu irree argisiisi. Safuun beektu jarrii warra garaaf yaadu. Kun jaraaf amalaa nuuf gaafiin taatu. Kurkurtuuf gurgurtuun saba jalaan baatu. Oromummaa dharaa faarsaa hin jiraattu. Maxxantuuf waamaltuu beet mangistii yaaftu. Oromoon galaanaa waraabdee hin fixxu. Oromoon galaanaa waraabdee hin fixxu.
beektota ugguruun dimokiraasii mallas kana gochuu jarreen seemotarraa baran hidhaa fi ajjeechaan beektota Oromoo hagamiif hagam lafarraa haxaayan beektota Oromoo hagamiif hagam lafarraa haxaayan seenaa dubbachuu wahiif namaa tola sibiiloo kennoo yaadadhaa hayyuu Oromooti kan bilisummaaf qolan sibiiloo kennoo yaadadhaa juwaaroo hojjan jirtuu lubbuusiif wareegnaa haddaan boodan teennuu qeerroodhaan si'eennaa kana caalaa garuu rabbii mootii guddaan sitti jabaa jennaa rabbii mootii guddaan sitti jabaa jennaa lammaa maal jedhaara dhiiroo quba qabdu lammaa maal jedhaara dhiiroo quba qabdu ammas nutti kaatee jarri seenaa hattu ammas nutti kaatee jarri seenaa hattu nu garaa hin rafne hin boqanne malee dhaabbata Oromoo abaa'oo beenna kalee kaafaa'oo kenna beenna kalee Shee Bakrii Saappalloo jaarraa abbaa gadaa kaakka waaqoo guutuu jara kanaaf dhabne biyya Oromiyaa irrikee baay'amee tulluu fi mukkeenii sululaa fi dirree haroo fi laggeenii ijaanuu buubsita adda kee bareenni keessi kees badhaadhee guuteera albuumni seenaa hedduu qabda dubbadhuus yoom dhumaa deessitoo yaa ulfoo haadha goota kumaa kan dheebotee obaafaa ija tokko laaltee hundaa simataa kan daaree uffistee dhabaa diroomsitaa ija tokko laaltee jiraachisaa jannata lafarraa lakkaawameen dhumuu mamni kiyayyaa biyya Oromiyaa mallattoo eenyummaa aadaa boonsaa qabdaa gattumee fi galloo ittisaaf ragaadha laangaanii faaftirrii shegoyee fi heellee sirriyaaf kumkumee amma amma hoollee madda diimokiraasii sirna abbaa gadaa kan ittiin beekamtu kallachii kee odaa si jaalanaa keessattuu sumaan boonnaa harka wal qabannee si guddifannaa harmituu si jaalanaa keessattuu sumaan boonnaa tokkummaadhaan kaanee si guddifannaa Oromiyaa